akkasumaga akkuma walif jaalalaa isin jetti nutu dhukkuba corona kanaatiin dhundhuma meeqa walirraa fagaannee jira saniifu isin akkuma agartan kana Kulanii kun waan diraamaa dhiisuufin deemaa dhiisuun barbaada yetti anamoon dhiisiniin joo jiraani maal daliidaa innaan diraamaa hojjechuun barbaadu waqa Oromoofiin waan bu'aa qabu كاتو أردفتو ذا خوجمتوتا خولاني توب أكمل بيكمو ديني خنا كوبي إيداتي في وانا الداتي هدو دراما في خنا وجدت شو ليه أبدي جرتي خنا فوقا إسني سكاي سين سندقتي إسني لين هندقتنا نسنجا مالي في جنان وانا الداتي في جتة يرو إسي أرجعتو الدبدي خنا فو أممو دراما في كوبي ليه الداتي أكان ولين هوجتو نتيس إسي في رجرة خنو منا بريدة في منا الدواء نجايبة فكاتو خنا كيستي قاواوندا hojjechuudhaaf daf sinolin qophoonee jira hanga sitti gaamee Kulanii daawwajiin turtii gaarii isiniin jenna. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma walif jaalalaa isiniin jetti dhugaa isaati iidaa fi soomana jidduutti waan isinii qopheessu hedduu waan hin dhabamee qaalee jiruuf jecha maaliif qaalooytee maaliif dhabamtee Kulaniin maaliif dhabamtee jettanii akkana dagattanii na irraanfattanii fadhu akka na yaadatanii qalbii isaa akkuma duraan na jaalattanii na yaadatanii fadha ani garuu yaadaa fi qalbiidhaan isin biraan jira garuu wanni dhabamee wanni qaaleef iidaa soomana dalagaanis nu heddummaatti isin qopheessuudhaaf waa hedduu akkaataa itti marree waa hedduu qopheessuudhaaf yeroo nu fudhata akka duraanitti faadii hin jirruun isiniin jaa saniifuu ammaan tanagaa diraamaalee koomediilee waan adda addaa waan isin kofalchiisu waan isin bohaarsu inshaallah dhiyeenya kana keessatti guyyaa lama guyyaa sadiitti isin biraan geenye wal jala akka isin nanifanne akka isin jaalattan abdiin qaba akkasitti walif jaalalaatiin isin dabarsaa walif jaalalaa akkasuma gaa dabalata waan isin hedduu isinitti yaadate isinitti shakiite waan xiqqoo tokko isiniif adda baasuu barbaanna warri Kulanii fi firoon maal waliif ta'anii jechaa turtan hunda keessanuu arra addaan isinii baasuudhaaf asitti argamne maaliif eega ilma namaa tokko yoonii fi nutummaan dubbanneef himuu baanne malee isin akka feetanitti nu yaaddanii akka feetanitti nu fudhachuu dandeessan garuu naafisiin jalqaba waan wal beeynaa garuu waa'ee aartii kanarratti wal dhufne kanaan durallee wal beeyna ture garuu waa'ee aartii kanarratti diraamaa waliin hojjanne jennee gamtaa taanee waliin hojjechuudhaaf walitti dhufnee waliin argamne malee isinis hujii biraa qabdi anis hujii biraatiin qaba silaa hujiin aartii kun walitti nu fidu baatee bakka watti walitti dhufnu hin qabnu bakka itti wal agarru hin qabnu jigaa hedduu yaadaan ukkaamamtanii yaadaan boqoytanii yaadaan rakkattanii yaadaan cinqamtanii jirtan kanaafuu gaa akka isinitti yaaddanii miti akka biraati fakkeenyaaf naafisiin diraamaa hojjechuudhaan aartii irratti filatamnee waa hunda xiyyeeffannee akka bareedatti dalaynee isin hojjenne jechuudhaan walitti dhiyaannee akka bareedatti isin hojjechaa jira kanaafuu gaa akka kun hin taane yoo ta'an naafisiin addaan deemuu dandeenyaan isin jaa asumarratti garuu mee warri addaan deemna alakki waliin jiraadha waliin dalagaa waliin hojjedha warri jettaniis koomentii jalatti yaada keessan kaa'uu dandeessan dabalata garuu mee waan qabdu isinii fahamtu mee isin irraa fudhadhaan isin jaa yalla action السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولني نسين جو إني نسأكما يسيني بستي أكسما نتي يعني أكما يسين بيت نجتشو ونينا نسين نجتشو بربادو نتي أكارتي تكاتي ولين دابني ولين وجنة وان بريدو تكيسين برانغ ودا في هذا كمنا سنيفو يسين مو وري الدونا كنا جتني أسويني كيسين هدو جرا أمو أكسمانو كارمي ساتي نسين ديب ساماس إيجا وردتو تابي داوتو تخني أكسمتي أنا لين كوبي دراماتي في وان الدادة لقولا فين يادا كبا خنافو يو سين ججبيستن نين هجدا يو سين ججبيس نغرو نين دابا جيتين يادا قبا خنافو غا اسرتي دراما في وان دداوا سين وجتا جرتي خولانين يوتيوب سي سبسكرايب لايك شير غودان ججبيسان سينجا اكسومغا انيس اونو بليسي واهون دانچنان جرا واهون دانچنان دابدا فيديو هجچو دانيس ايديت غودانيس واهون دليني ببريچني اكدراني چالا واهون دبريچني ميديسني رومانسي خبرس رومانسي دليني وانا دداد لينيس في دولا كوبي واوندا تمرني جرا دبلته اسمان اكما اگر تنخانا خولاني خونو دراما دي سوفين ديما دي سوم بربادا يتي انا مون دي سيني جو جراني مال دليدا انا دراما وجچوم بربادو وقع اورمو فين وان بواق ابو هجدا وني بواق ابو كما تاغياتي غرو اني ارتي افان اورمو غدسونيس انا بو على جيتي نتي دغاما غرو سي وان
bu'aa qabuun hojjedhaa waan Oromoo fayyaduun hojjedhaa jettee waan ta'eef mee maal akka hojjechuu deemtu waa isiirraa bara mee maal hojjechuu deemtu? Ani immoo wooma Oromoo fayyadaa waan gaggaarii waan narraa bareedaatiin hojjedha inshaallah rabbi wajjin. Jechuun waan sana daawwattoota keetiif ibsi maal akka hojjechuu deemtu? Daawwattoonni kiyya yoo waan ati hojjechuu deemtu san nam himii koomentii jala naa barreessanii Kulanii maaliif hin hojjenne amma wanni hojjechuu jiru koomedii diraamaa waan adda addaa roomansii waa'ee jaalalaarraa waa'ee hedduun hojjedha garuu sanirraa deebi'ee yoommoo waa'ee biroo wanni hojjechuu deemtu tanarraa ni fagaatti mootti dhiyaatti jaanii koomentii jala naa barreessan ni himaaf isaaniif garuu akka hojii manaa taate naa himaniin fadhaa jechuudha. Waan san isiifis daawwattootaafis guyyuma saniin hima guyyaa isii. Akkasii gaa daawwattoota keenya yuutuubara sooshaal miidiyaa kanarratti namni hedduun wal sobaa dhugaa walitti himu yeroo wal bira jiru dhugaa walitti himaa fakkeenyaaf aanoo amma fakkeenyaaf akka saayibbanitti yeroo walirra dawwalu kaniin as jiru bakka biraatiin jira namaan jaa kun maalirraa kan keeni beektaa namuu yaada addaa garaa keessaa qabaa isaanumaa beekaa kanaafuu gaa isiinis waan Oromoo fayyadu waan saba kiyya fayyaduun hojjedhaa jettee waan if keessaa qabduuf jecha gaa yookaan soba ta'ee argamuu danda'a yookaan dhugaa ta'ee argamuu danda'a kanaafuu hanga qophii isii xumuraatti meenuma daawwadhaan isin jaa yuutuuba isii gaa daawwadhaa laayik godhaa viidiyoo isii hedduu laayik akka heddumeessan abdiin qabaa kanaafuu laayik heddumeessuun faayidaan isii maali yoo jettan laayik godhuun viidiyoon akka heddummaatee nama bira dhaqu akka heddummaatee saba Oromoo kana biraan walgahee hunda bira dhaqu keessattuu viidiyoolee ergaa babbariidaa qabdu viidiyoo nama hawwachiistu viidiyoo hedduu nama jaalatamchiistu akka laayik gootan akka sheer gootanii feesbuuk irrattis karaa adda addaatiin sheer gootanii waliif ergitan imo waatsaappiin vaayibaraan karaa adda addaatiin akka waliif ergitan asumaan yaada keenya isinii ibsina gama biraatiin ramadaana kana keessa diraamaa nuti qopheeffannee ni daleynaa jennee waa hunda isaa xumurree hojjechuudhaaf yaada xumurannee akkasitti hedduu nuuf hin mijoone maaliif akka tilmaaman hin taatu dubbiin jechuu kanaafuu waan adda addaatiitu nutti qunnamee nutti dhufee alhamdulillah garuu amma kunoo soomananis dhumee iddiniis dabartee aartii afaan Oromoo karaa bareedaatiin karaa seera qabeessaan waan isin jaalattaniin isiniif qabannee isiniif dhiyaanna wanni isin gootan wanti takka illee hin jirtu. Diraamaa keenya daleennee bitadhaa isin jechuutu hin jiru akka kaaseta gurguranitti warri muuziqaa wallisuu kaaseta gurguruu dhaabee jira yuutuubarra isinii haa jira yuutuubarratti daawwadhaa waliif sheer godhaa wal biraan gahaa yaadni keenya kanuma sigaa daawwattoota kiyya ani isin waliin hin jira isin biraan deemne isin wacinaan jira ani isin hin jaa amma gamanumaan waa hedduu haasofne waa hedduu kaasne wanni isin hin jechuu barbaadu amma dhukkubni koronaa kajaan kunis hedduu babal'atee jira namni yeroo ammaan tanaa keessatti ifee guudisee jira ifeegaa walirraa fagaadhaa amma namni bikkuma taa'utti caljeetuma du'aa fi kan jiruu fi kan jirre guutuu akkanuma gagguuruu jiranii saniifuu walirraa fagaadhaa ifeegaa fayyaan tun nama ifeegu malee nama ifineeneef fayyaa abbaa eegaa jaan lubbuun tun amata hanga abbaan ifeegu nama eeggamti jaan saniifuu wanni nan isiniin jiru walirraa fagaadhaa waan funyaanitti dadhatan waan harkatti uffatan gaawwantii uffadhaa gizee bikka garagaraa deemte walirraa ifeegaa waan mata takkaanu isin ifeeggachaa deemaan isiniin jaa isinii galee wanni nan isiniin jechuu barbaadu guutumattu namni yeroo ammaan tanaa dhumaa jira jechuudha dhumaa jira nama hedduu akkanumatti du'ee bara abaluun san bara akkas ta'e du'ee abaluun bara san bara akkasuma calte abaluun san bara akkanaa jaanii waa hedduu haasa'u jiran saniifuu wanni nan isiniin jiru yaabbaleen kee biyya namni jirtan warri biyyaan baarra faffacaatanii jirtan hattaa warri biyya jirtan illee taanan warri nuuf dortan guutuun ifirra waleegaa katban akkasumatti akkuma isin kaaftetti gaa waa hunda kaatee jirti sababa koronaatiin wal dheessuun dhuftee jirti wal dheessitaniitis hanga gaaraatti wal duruun fiiginaan isin jaa manuma keessatti kifilii keessan adda addatti harka keessan dhiqadhaa yeroo gabbaatan gaa hundi keessan kaayadhaa kan afaaniisis kaayadhaa waa hunda keessan seera keessan eeggadhaa yeroo gabbaatan waa hunda keessan guuttadhaadha nuti amma osoo manatti hin bahin gibbuma teenya keessatti gabbaanee isiniif haasawaa dabarsaa jirra yoo gabbaane garuu nu biraas dhorkamee jira kanaafuu gaa duraaniif dhugaa warri yaman jiru warri biyya tana jiru sababa koronaatiin hedduu rakkachaa jiru garuu amma immoo rakkoon balloon hamtuun biyya birootan irra guddoodhaan nu bira gahaa jirti kanaafuu rabbiin nu haatiisu isinilleen akkuma yeroo isin bira jiru du'aayee isinii godhaa turretti du'aayii nuuf godhaadha nullee jajjabeessaan isiniin jaa akkasuma waliin koronaan kun waan hedduudhaan if keessa deema kanaafuu if eegaa iftiisaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan muslimaa hundi keessanuu iftiisaa
iftiisa waa hunda keessan eeggadhaa harka keessan guyyatti dhiqachuu yaaluu danda'a. Kanaafuu waniin isiniif dhaamu dhiyootana feesbuuka irratti liivii seenetiin ture liivii sanirratti maal akkanaasee namni hedduun ni beektanii xiqqoo isinii xabadheetumaa san booda waa'ee jireenya biyya ambaa keessaa warroottan Beerut keessatti rakkatanii jiran akkasuma magaalaa Kuwait keessatti rakkoo adda addaatiin jiran mee sheer godhaa mootummaa biraan gaha yookaan ammoo biyya keenyatti warra biyya keenya keessa jiru biraan nu gaha jennee liivii seenaa turre karaa adda addaatiin feesbuukaan viidiyoo yuutuuba hojjechuudhaan gama adda addaatiin beeksisaa turre galatoomaa garuu warroottan sheer gootanii mootummaa biraan nu geessan hedduu galatoomaa isiniin jennaa viidiyoo keenya kabaraatiillee akkasuma akka sheer gootan abdii qabna. Kunoo mootummaan Itoophiyaa uummata biyya Beerut keessatti rakkachaa jiran fuudhee gama biyyaa galchee nu gammachiise akkasuma warroottan biraa kan biyya Suudi Arabiyaa keessaas akkasuma rakkachaa jiran warroottan maniidhaa keessa jiran rabbiin isaan biraa haa jiraatu. Xayyaarri warra Kuwait fuudhee biyya geesse isinillee isiniif dhufaa obsaan eeggaddaan isiniin jaa akkasuma gaa kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya koronaarraa akka iftiistan akka ifeeydan abdii qabna dabalannii asuma wanni isiniif dhaamnu yuutuuba keenya akkasuma WF jaalalaatii fi Kulanii tube subscribe like share godhaa. Viidiyoo biraa daleenee gizee isiniif gadhiifnu diraamaa hedduu bareedaa ta'e filatamaa kan ta'e warroottan diraamaa hojjetan kan biraa waliin guyyaa biraa torbaan kana booda qabannee diraamaa yookaan ammoo haasawa isiniif goonee isiniif deebina. Kanaafuu daawwattoota keenyaa fi uummata keenya qaqqaali bakka jirtanirraa salaamtaan teenya tan onni irraa isin biraa geessan isiniin jaa haasawoon nuti isiniif qabannee dhufnee har'aan tana gama kiyyaanan xumuradheetiin jira kanuma gaa'imee Kulanii waan jettu irraa fudhannee xumurra qophii teenya. Akkuma wifi jaalalaa isiniin jetti nutu kunoo hanga duraa wal bira seenurraa adda fagaannee jirraa jechuudha. Saniifuu isinis akkanumatti adda fagaachaa adda siiqaa fayyaa ta'e eeggachuu ni dandeessanii isiniin jaa wifi jaalalaa hedduu waa hedduu irraa isinii tuttuqee jira yoo isinii galte isiniif galte isinii galuu baattu immoo isinumaa beekaan isiniin jaa akkasii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Horaa bulaa.